Ashamaa kafuun daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Boordichi taajjabdoota biyya keessaa ta'an filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaaf taajjaban 45f beekamtii kennuu beeksise. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa taajjabdoota biyya keessaa filannoo marsaa torbaffaa barana adeemsifamuuf jedhu 45f beekamtii kenneera. Taajjabdoota ulaagaa barbaachisuu guutan 45f beekamtii kenneera jechuun kaleessa beeksise. Boordiin filannoo Itoophiyaa adeemsa galmee taajjabdootaa si'ataa gurmaa'insa odeeffannoo ammayyeessuu fi leenjii hubannoo cimsuu dhaabbilee hawaasaa siivilii filannoo waliigalaa torbaffaa miilan adeemsifamuuf taajjabaniif kanaan dura leenjii fi ogummaa adda addaa kennuun isaa kan yaadatamu ture. Bulchiinsi lootarii biyyaalessaa eeyyama dhaabbilee ispoortii beeting jedhaman guutummaa guutuutti ugguruu beeksise. Itoophiyaa keessatti eeyyamni hojii dhaabbilee beeting ispoortii jedhaman marti haqamuu kaleessa ibseera bulchiinsi lootarii biyyaalessaa Itoophiyaa. Kana dura kanneen bulchiinsa lootarii biyyaalessaa Itoophiyaa irraa hayyama kan argatan hundarraa eeyyamni kennamee fi fudhatamuun kan eerame yoo ta'u, murtiin kunis mudda 15 bara 2025 irraa eegalee hojiirra akka oolu beeksifameera. Murtiin kun ajaja mootummaa hordofuun kan kenname yoo ta'u, dhaabbileen beetingii hojiirra jiranis ta'e kanneen kanaan duraan dhaabaman hundarratti hojiirra akka oolu bulchiinsi lootarii biyyaalessaa Itoophiyaa beeksiseera. Isaayyaas Kaasaa pirezidaantii Biruuk Taayyee walitti qabaa boordii hojjettoota baankii misooma Itoophiyaa ta'uun muudaman. Dhaabbanni mootummaa baankii misooma Itoophiyaa Isaayyaas Kaasaa pirezidaantii baankichaa taasisuun muuduu beeksiseera. Baankichi itti aanaa daayirikteera abbaa taayitaa kaapitaala gabaa Itoophiyaa akka turan Isaayyaas Kaasaan bakka Dr. Immabeet Mallasaa buusuun muudeera. Dabalataanis Biruuk Taayyee hojii raawwachiisaa investimentii holdingii Itoophiyaa walitti qabaa boordii hojjettoota baankii misooma Itoophiyaa taasisuun muuduu ibseera. Kana malees Dr. Sofiyaa Kaasaa, Obbo Siyyum Mokonnon, Dr. Samuel Kiflee, Obbo Habib Mohammed, Dr. Marta Ballataa fi Dr. Xilaawun Ismaa'eel miseensota boordii taasisuun muudee hojjettoota kanneeniifis bara hojii gaarii hawweera. Dr. Yohaannis Ayyaaloo pirezidaantii baankichaa duraanii dhimma dhuunfaan taayitaa isaanii gadhiisuu hordofee Dr. Immabeet Mallasaa onkoloolessa waggaa darbe kaasuun gaggeessuusaa kana dura baankichi ibseera. Rakkoo nageenya naannoo Gaambeellaatti dhiyeenya mudateen walqabatee namoonni 18 to'atamaniiru jedha poolisiin naannichaa. Poolisiin naannoo Gaambeellaa rakkoo nageenya kana dura naannicha bakka garaa garaatti mudatee hordofee namoota 18 to'annaa jala oolchuu beeksiseera. Rakkoo nageenya naannichatti mul'atee hordofee naannicha keessatti ammas namoonni yakka hojjetan barbaadamaa akka jiru poolisiin hojii hojjetaa jira ka jedhe poolisiin naannichaa. Ammas namoota kanaan wal qabatanii shakkaman poolisiin seeratti dhiyeessuuf hojjetaa jira jechuun ajajaan poolisii naannoo Gaambeellaa ibsaniiru. Ibsa kaleessa poolisiin Gaambeellaa baaseen shakkamtoonni to'annoo jala oolfaman kun aanaa addaa Itaangii, magaalaa Gaambeellaa, aanaa Gaambeellaa fi aanaa Laareerraa ta'uu eere. Kan isaan to'atamanis rakkoo nagaa sadaasa 28 fi muddee 12 irratti mudatee tureen ta'uu kaaseera. Ugula Ujulu komishinii poolisii Gaambeellaa shakkamaan tokko taatee jimaata darbe ganda aanaa addaa Itaangii keessatti mudateen to'atamuu fi kaan namoonni 3 ammoo dilbata muddee gaafa torba bara 2025 taatee Tarpaam Anumaa Itaangii jedhamu keessatti mudatee tureen kan to'atamedha jedhan. Namoonni kun kan to'annoo jala oolfaman erga aangawoonni magaalaa Gaambeellaa gaggeessitoota gandaa fi qaamota dhimmi ilaaluu waliin muddee 11 bara 2025 marii erga taasiseen booda ta'uudha kan dhaga'ame. Mariin kun kan taa'amee erga bulchiinsi magaalaa Gaambeellaa rakkoo nagaa naannichaa hammaachuu hordofee labsii uggura namaa fi konkolaataa halkan sa'aatii 1 booda dhorkuu labseen boodadha. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti rakkoon akka hin uumamne ittisuun barbaachisaadha jedhan pirezidaantiin Komishinii Gamtaa Afrikaa. Kabaja waliigaltee Aljeers waggaa 25ffaa irratti Komishiniin Gamtaa Afrikaa Mohammad Ali Yusuf
Waliigalteen kun seenaa keessatti iddoo olaanaa akka qabu himuun kanaanis waraana bara 1998 hanga 2000 Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti mudate kan xumuratti godhe ta'uu ibsaniiru. Waliigalteen kun hawwii itti fufinsa qabuu fi uummattoota biyyoota obbolaa lamaan tumsaa fi badhaadhina waliin calaqqisiisuu jedheera. Pireezidaantichi Finfinnee fi Asmaraan hafuura waliigaltee kanaa ammas irra deebi'anii akka haaromsan marii fi karaa ollummaa gaarii filachuun bu'uura nageenyaa yeroo dheeraaf ture akka mirkaneessanis waamicha taasiseera. Dabalataanis tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa fi Galaana Diimaa dabalatee jireenya uummattootaa irratti amantaa waliin cimsuu, tumsa isaanii jajjabeessuu fi tarkaanfiiwwan rakkoo dabaluun nageenya booressuu danda'an akka hin uumamne ittisuun murteessaa ta'uu kaasaniiru. Gamtaan Afrikaas biyyoonni lamaanuu nageenya, misooma, tumsa daangaa ce'uu fi fuuldura waliiniin tumsa waliin mirkaneessuu keessatti kutannoo akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Eertiraa keessatti namoonni 10,000 ol ammallee hidhaa akka jiranii fi mootummaan Eertiraa akka hiiku gaafate. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri mirga namoomaa Eertiraan tibba kana namoota himannaa seeraa malee waggoota 18f hidhaa turte 13 gadhiisuu jajeera. Ibsaa dhimma kana ilaalchisee wiixata baaseen aangawoonni namoota adeemsa seeraa malee akka feeteen hidhaa jiran kumoota hedduun lakkaaman akka Eertiraan hiiktu gaafateera. Waajjirichi aangawoonni Eertiraa alduree tokko malee namoota siyaasaa riiformiin akka gaggeeffamu gaafachuu isaanii hordofee bara 2001 dabalatee kaanis akka gadhiisan waamicha godheera. Mootummaan Eertiraas dhiyoo kanas hordoftoota amantaa kiristaanaa kan ta'an 98 waggootaaf hidhaa turanis gadhiiseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Eertiraa keessa namoota siyaasaa, dureewwan amantaa, gaazexeessitootaa fi barattoota dabalatee waliigalan namoonni 10,000 ta'an akka feeteen hidhamanii akka jiran himeera. Waajjirri kun seera idil addunyaa kabajuu wajjin wal qabatee aangawoota biyyattii waliin mari'achuuf qophaa'ummaa qabaachuus kaaseera. Dhaabbileen mirga namaaf falman haalli namooma siyaasaa hidhaa jiranii kan tilmaamuuf nama dhibudha jechuun ibsaniiru. Warreen hidhaman hedduun himanni kan irratti hin banamne ta'us dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kaaseera. Namoota siyaasaa fi gaazexeessitoota cinaatti namoonni biyyaa baqachuuf yaalanii fi tajaajila waraanaa baqatan hedduun keessatti akka argamanis kaaseera. Nagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.